Baga bacaqii gannaa baatanii booqaa birraa geessan uummanni Oromoo alaaf keessa jirtan marti keessanuu nageenyi koo sinaa ga'u jechaa ani weellisaa Tasammaa Adareeti. Akkuma beektan kana dura weelluu hedduu simbiraan ga'uun koo ni yaadatama. Weelluun sinittiin na beektan wayyaare isa riifoon deemusii wayyaare daaspooraa sanasii wayyaa iwayyuure isa lafoo deemusii wayyuure kan jedhu simbiraan ga'uun koo ni yaadatama. Ji'oota muraasan dura weelluu mata dureen isaa gurraachi jedhu. Gaalee jala hawaa qola gurraachi magala yoo sodaatte malee lolli galgala yoo sodaatte malee lolli galgala yoo sodaatte malee kan jedhu simbiraan ga'uun koo ni yaadatama. Gaalee jala hawaa qola gurraachi magala yoo sodaatte malee lolli galgala. Gaalee jala hawaa qola gurraachi magala yoo sodaatte malee lolli galgala. Ammas weelluu haaraa mata dureen isaa milkii jedhu duudhaa irreekkatiin kan wal qabatu jimaata galgala waaree booda yuutuubii dhuunfaa koo irratti waan hanga lakkisuuf akka sanatti yuutuubii koo sabskiraayib, sheer, laayik gochuun wal biraan naa ga'a. Asumaan tiiktookii kiyyas foloo gochuun riipoosti gochuun na jajjabeessaa horaa bulaa deebana.